warri TDF waraana booji'an hunda isa tokko tokkoon TVtti fiduudhaan maatikeetitti madhammatta maaliif gara lola kana seente ka jedhu interview godhaa warroota booji'an agarsiisaa turan jechuudha. Kanaaf wal qabatee lolli guddaan inni dhumaa kan geggeeffame naannoo Maayitsabrii fa'aa lola san birgeedii mekanaayizeshinii Abiyyee caccabsan booda gama waldayaa gama gartee Dasee Kombolchaa asiin haga Kamisee dhufan jechuudha. Yeroo kana dhufan hunda kadhaanii miti ka dhufan warri TPLF dhugaa dubbachaa deemne haqa walitti baa wal hubachiisaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Warri TPLF yeroo karaa kana hunda deemu waraana Abiy Ahmad booji'aa kaan ammoo tarkaanfii keessa deebiin hin qabne irratti fudhachaa meeshaa waraanaa taankii madfii meeshaa lola gurguddaa hunda wajjin disqa wajjin booji'aa lolaan injifachaati kan hanga Kamisee Shawaa Roobiititti TDF hin dhaqe jechuudha. Kana wal sobuun hin barbaachisu kijibuun hin barbaachisu. Gaafa kana ammoo tooftaa ittiin injifatamuu isaanii akka uummanni Itoophiyaa injifatamutti ilaalletti maal jedhan? Siltaawii maafaqfaqni yadarraqnoo jedhan. Laala as biratti siltaawii maafaqfaqii goonee jedhan. Amma achi booda lolli ega jabaatee naannoo Shawaa Roobiit gahame siyaasa jiru kan uummanni kenna hin beekne kan namni hunduu beekuuf hubachuu qabdan warri TDF waraana bilisummaa Oromoo wajjin waliigaltee qaban. Akka daangaa Oromiyaan seenne addi bilisummaa Oromoos akka daangaa Oromiyaan seenne ibsatti baase jechuudha. Okay, kana booda jarri maal godhuu qaban? Qa'ee Amaaraa keessaa qa'ee namaa keessaa waan takka gochuu hin qabani. Dantaa siyaasa isaaniillee mootummoota addunyaa wajjin United Nation mootummoota Awurooppaa wajjin gamtaa mootummaa Awurooppaa wajjin isaa ta'uuti mootummoota addunyaa wajjin dippiloomaasii dalagachuu barbaadan. Okay, Geetaachoo Raddaa TV irratti dhufee እንደዚህ ወንድ ለቀቃትም ሂሳብ እንወራረዳለን ይላል። ሂሳብ አከ ጋሪቲ በሬቸኒ ተወራረደ ሂሳብ አከሚቲ ተወራረዱ ደንዳን ሂሳብ እሳን ተወራረዱ ኩን ማሊ ኡመን ኢትዮጵያ ከነበየው በተይራ ኦኬ ኡመኒ ትግራይ ዋን ያለሙን ቀሙ መርፌ ሊልሜ ናኖ ትግራይ ኪስ እንጅርቱ አማ ደሴ ኮምቦልቻ ለፈቀበተን ከነ ሁንደ ኬሳ መኖተ ያላ ጤና ባዲያ ከነ ኬስ ጅሩ ውቱ ኬሳ hospitaala keessa oddoo meeshaan tokko dhafin qa'ee qabatan keessatti lammi isaanii jalqaba baraaru ummata miidhama hamaa jala jiru san baraaru akka gargaarsi namoomaa hin seenneef karaa cufee dhogge mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu maal godhuu qaban lammi isaanii baraaruudhaaf mannoota yaalaa keessa qoricha jiruu fi lilmee jirtu wanni takka meeshaan tokko osoo nafi maayikirooskooppii indoskooppii maarree wanni kana hunda isaa guuratanii gama Tigraay fe'atanii jechuudha. Hisaaba tawararradaa jiranii jechuudha. Kana tokko na jedha. Inni lammata uummanni Tigraay gargaarsa nyaataa hin qabu. Nyaanni hin dhaquuf jechuudha. Maal godhan jedhu magaazina hanga Shawaa Roobiit gandootaaf magaalota qabatan hunda keessatti magaazina mootummaan nyaata tuulee irra taa'aa ture san hunda keessa lammiilee isaaniitiif midhaan nyaataaf ta'u harcaa ta'u fe'anii jiran. Industirii gurguddaa waraana Eertiraatiin irraa zarafame qabeenyi isaanii hundi irraa manceessan har'a bakka buufachuudhaaf yaaluudhaaf illee ta'u xiqqollaa ta'uuti guuratanii deemanii jiranii jechuudha. Maaliif waan isaanirra gahe harka qullaa deemanii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Amma isaan haga tokko waan sarvaayiv itti godhan argatanii jiran diipoolee gaazaa gurguddaa naannoo san jiru keessaa gaazaa akka jaba guuratan haga tokko waan sila akka mootummaatti fi akka ilma namaatti sarvaayiv itti gochuu danda'an tokko akka gaaritti walitti kuusatanii jiran walitti qabatanii jiran. Eega kana godhan booda hoo maal godhan? Naannoo Amaaraa gadhiisaa baha ajaja mootummaa Ameerikaa ajaja mootummaa United Nation fudhachuudhaan waan takka hin godhan qa'ee namaa keessa. Kanaaf qa'ee Amaaraa keessaa Shawaa Roobiitiin gadhiisanii bahan. Kombolchaa Dasee gadhiisanii bahan. Gaafa Kombolchaa fi Dasee gadhiisanii bahan kana uummanni Tigraay Affaar keessaa Abiy wajjin waliigaltee qabanii beeka wajjin haasaanii. Akkana salphisne xiqqollee ta'u na baraaraa. Odoo lola tokko odoo xiyyiitii takka walitti hin dhugaasin waraanni Tigraay naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa gadhiisee bahe. Har'a TV gubbaa taa'ee warri TV mootummaa kaadireen kaabineen juuntaa lolaan naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa lolaan baafne ka jedhan soba guddaa soba dhugarraa fagaate jechuudha. Namni lola seenee lolu tokko taankii madfii booji'ee waraana booji'ee kumaatamaan intervii godhee akkuma isaanii tallaquruccasan agarsiisuu qaba ture jechuudha. Yeroo dhukaasni geggeeffamus
mootummaadhaan kaameeraa qabaami miidiyaa qabaami waraabee lammiilee biyyaatti lola akkanaa godhaa jiran. Viidiyoon nuti argaa turre waraanuma callisee bu'eetuma bosona keessa biyyoo jiyyaa umalee lola dhukaasa gurguddaa geggeesse hin agarre jechuudha. Akkuma biyyi miidiyaa irratti dhufee nu kiyyibaa ture gaara korontaa gurguddaa kana qabannee jirra kana qabachuu deemna. Erga TPLF guyyaa 5 booda naannoo san qe'ee san gadhiistu waraanni abiyyi dhufee qabataa jechuudha. Amma isaan gadhiisanii erga ba'an booda Dabratsiyoon xalayaa mootummaa wajjira mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres faatti United Nationitti xalayaa barreesse jechuudha. Nuti naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa guutumaan guututti gadhiifnee baanee jirra. Balbalti keenya kamariidhaa kana booda banaadha. Amaaraa filannoo biraan qaban. Oromiyaa seenuu hin danda'an. Gaafa Oromiyaa seenan uummata Oromootiin wal dhaban. Kanaafuu qe'ee isaan irratti ammoo abbaa lafa abbaa biyyaa ta'anii Abiyyi Ahmad harka micciiranii ofiin of bulchanii waraana ofii ammallee more develop gochaa ijaarrachaa neetworkii isaanii hundeeffatan bajanni mootummaan gadhiifamaaf qe'ee sana ammoo namni takkoon seenu Abiyyi illee seenuu hin danda'u jarri illee finfinneen dhufan akka federeeshinitti biyya san keessatti jiraachuudhaaf deemanii jechuudha. Lolli hin dhaabbata? Hin dhaabbata. Abiyyi hoo maal jedhe mootummaan kaleessaa ibsa baasee waraanni raayyaan ittisa Itoophiyaadhaa daangaa erga humnaan TPLF achi keessa baase kijjiba beeka. Baasee booda guutumaan guututti naannoo Amaaraa waan to'ateef mootummaan naannoo Amaaraas labsii yeroo muddamaa labsee ture ka galgala deemuu akka hin dandeenye amma immoo san kaasanii jiran san kaasuudhaan waraanni raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa immoo daangaa naannoo Amaaraati achi akka hin tarkaanfanne mootummaan federaalaa ajaja dabarsee jedhan. Kana jechaan maalidhaa? Abiyyi humna isaanii hin beeka. Isaanis humna Abiyyi hin beekan humna jaraan beekan jechuudha. Qe'ee isaan irratti namni tokko kana booda akka waan takka isaan gochuu hin dandeenye sirriitti beekan jechuudha. Abiyyi odoo arri isaan kan dhugatti Abiyyi isaan humnaan naannoo san keessaa baasu ta'e Abiyyi dhaabatu. Mootummoota addunyaa illee dhagahu. Ajaja mootummoota addunyaa yaamicha mootummoota addunyaa dhagahu. Akkuma onnatee ka'esanii sila humna qabaate har'allee warri TPLF kana maqalee baasee tambeen galchaa jechuudha. Humna akkasii waan hin qabneef waan of beekuuf miidhaa siyaasaa lolli akka malee dheerachaa jira. Biyyattiin miidhama hammaa keessa seenaa jirti. Kanaafuu addunyaan waan itti kolfaa jirtuuf furmaata biraa lafa kaataa jechuudha. Muumichi ministeera Abiyyi Ahmad jechuudha. Warri Tigraay maal godhan? Humni nu dhaabuu danda'u hin jiru jedhan. Hin jiru. Humni Oromoo garuu isaan dhaaba. Qe'ee kennan seenuu hin dandeettan hayyama kennaan alatti. Yoo seentan ammoo nuufi ummata Oromoo fi saba Oromootiin wal dhabdan. Ka jedhu ajajni hin ba'e okay. Qe'ee Amaaraa keessaa hin baanu. Hisaaba isaanii ta'uu waraanadanii waan guuratanii qe'ee isaanii deebi'an amma ummata isaanii kan miidhame san yaaluu ka beelaan miidhamaa jiru san akka inni survive godhu nyaata kennuufi fi siyaasa dippiloomaasii addunyaarra jiru taphachuudha qumaarra jira laa. Dafanii osoo Abiyyi lola dhaabne jedhin nu lola dhaabne jira naannoo Amaaraa Affaar keessa baanee xalayaa galfatan jechuudha. Gaafa jarri xalayaa galfatan kana abshaalummaa adeemsa siyaasaa idil addunyaa waan isaanii galeef kana godhan. Mootummaan Itoophiyaa ammoo isa kana akka kaadireen fudhattee wayyaaneen akka gara maqalee nuti dhufne xalayaa yoo inni galfatte kijiba kun kijiba. Mootummaan Ameerikaa Antonio Blinken faan irra dubbachaa jiran jechuudha. Mootummaan Ameerikaa irra dubbachaa jiran jechuudha. Feeltimaan faan irra dubbachaa jiran jechuudha. Lola dhaabuu tarkaanfii warri TPLF fudhate mootummaa Ameerikaa biratti siyaasaan qaroomiyaa akka qaban akka dammaqina qaban akka siyaasaan Abiyyiin caalan ibsaa fi turan jechuudha. Isaan kana galatoonfachaa turan jechuudha. Lola dhaabuun keessan baay'ee gaarii, qe'ee san keessaa bahuun baay'ee gaarii. Lola dhaabdanii ammallee mariidhaaf balbalti teessan banaa ta'uun qophaa'uun keessan ejjennoo mootummaa Ameerikaati. Ameerikaan isii wajjin jirti kan jechaa jiran uummata Tigraayini jechuudha. Kana sirriitti hubatanii beekuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Amma siyaasni tarkaanfiin itti aanu maalii ka jedhu ilaalla jechuudha. Tarkaanfiin itti aanu waa'ee waliigaltee biyyoolessaati. Waa'ee dhimma waliigaltee biyyoolessaa irratti pirezidaantiin Naayijeriyaa kan duraanii jechuudha, Obasanjoon jechuudha, waliigaltee kana keessa seenuu barbaadanii waliigalteen biyyoolessaa naashinaal daayaloog akka Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf. Naashinaal daayaloogii Itoophiyaa keessatti yookaan waliigaltee biyyoolessaa geggeessuudha duratti Abiyyi Ahmad paarlaamaa walitti qabee juuntaa shoror keessaa ashabaarii galmeen jedhu kita seera konstituushinii Itoophiyaa irra taa'e sun ka'uu qaba jechuudha. Ganaa amma odoo TPLF yookaan uummanni Tigraay shoror keessaadhaan adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo illee shoror keessaadhaan himatamee jiraani. Waraanni bilisummaa Oromootii fi
maqaan warra TDF achiraa kaa jechuudha. Maqaa Tigraay tukaamoo kan bilisummaa Oromoo kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Kan TDF ka parsantii dhibban ka jarri humnaan kaafatan jechuudha. Humnaan Abiyyi harka duuba micciiranii hin kaasa jechuudha Abiyyi. Odoo san hin kaasne galmee shoror keessatti pelleef guutuu miseensotaaf kaadree isaa guutuu sirriisis osoo jiru waliigaltee biyyoolessaa gaggeeffamuu hin jiru. Never ever kana fudhadhaa. Yoo Itoophiyaa fi miidiyaa irratti illee hin dubbanne Abiyyi yoo miidiyaa irratti illee kan dubbanne taate Abiyyi naashinaal diyaaloogii jedhee kana abadan Abiyyi numa gaggeessa jechuudha. Miidiyaa irratti hin dubbatu gama keessaatiin mana marii bakka bu'oota uummataa warra ministeerotaatiin seera keeyyata san keessa haqaa jedha. Abadan kana fudhadhaa amana. Kanamus dirqama fudhachuu qabna jechuudha. Adeemsi waliigalteeti jechuudha. Gaafa galmee shoror keessaa irraa kaaste booda ammoo walitti dhuftee marii gaggeessita jechuudha. Marii gaggeessitu keessatti ammoo warri TPLF Abiyyi amanee Finfinneen dhufu Abiyyi jara amanee Finfinneen dhaqu isaan jidduu ammoo jaarsatu deema jechuudha. Akkana Obasanjoo fa'aa jechuudha. Kanaafuu wanni nu barbaannu qabxii lafa kaa'atan. Qabxiin keenya kana. Naannoo keenya irratti nuti abbaadhaa nuti bulchaa nuti hiree keenya murteeffata. Abiyyi fi mootummaa federaalaa namta kan galchu. Okay. Finfinneen lasitti hin dhufnu aangoo ministeeroo mallee barbaannu. Garuu wanni nu barbaannu uummata keenyaaf tajaajila interneetaa, tajaajila baankii, bajanni mootummaa deebi'ee fi waan sila akka naannoo Tigraayitti argachuu malan seera biyyattii Itoophiyaa irra barraa'ee taa'ee jiru san hundi akka hojiirra ooluuf falmanii jechuu kana booda isaan ta'anii jechuu. Kana yeroo falman mootummaan Itoophiyaa jaalatee osoo hin ta'in dirqii isaatiin godhaa jechuu. Gaafa kana geggeessu mootummaan Itoophiyaa TPLF qofa wajjin osoo hin taane waliigaltee biyyoolessaa yeroo geggeessan paartiiwwan mormitoota siyaasaa hidhamtoonni siyaasaa hundi hidhaa keessaa bahanii naashinaal daaloog yookaan ammoo waliigalteen biyyoolessaa geggeeffamaa jechuudha. Gaafa waliigalteen biyyoolessaa geggeeffamu kun saboonni kamuu uummata isaan bakka bu'u jaarmee isaan bakka bu'u hayyoota isaan bakka bu'u dhiyeeffatanii waliigalteen biyyoolessaa geggeeffama. Sabni kamuu odoo keessaa nafne jechuudha. Kanaaf waliigaltee biyyoolessaa kana keessatti Oromoon hagam takka fayyadamaa ta'uu danda'a moo ni miidhama ka jedhus kaasnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waliigaltee biyyoolessaa Abiyyi geggeessu kana keessatti addi bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf kaafanfaan ni dhiyaatu keessatti ni hirmaatu. Haasawaa fi fedhiin bilisinnaa fi kaadree'amu maali? Okay. Abiyyi Ahmed maal barbaada? Jaarmeyni siyaasaatii fi aangawoonni siyaasaa kamuu an mootummaa ta'uu, mootii torbaffaa ta'uu fi minilik sadaffaa ta'uu naaf hin ragne beekamtii anaaf hin kennine waliigaltee biyyoolessaa keessatti hirmaachuu hin danda'u ka jedhu qopheessee jira jechuudha. Mootummaan bilisinnaa. Akka seeraa fi heera waliigaltee biyyoolessaa biyyoota birarraa muuxannoo fudhannutti waliigalteen biyyoolessaa kan geggeeffamu qaama walaba ta'een geggeeffama. Qaama siviilii kan gartee United Nations irraa, gamtaa Awurooppaa irraa, gamtaa Afrikaa irraa qaamonni mootummoota ollarraa dhufan qaama walabatu naashinaal diyaaloogii kana lammiilee biyyaa qaama siyaasa kamirraa walaba ta'a walii wajjin ta'uudhaan balbala bananii waltajjii qopheessanii marii geggeessan jechuudha. Abiyyis akka miseensa tokkotti paartii bilisinnaa bakka bu'ee dhufa. Waliigaltee biyyoolessaa keessatti olaantummaadhaan wanni bilisinnaan hoogganuu danda'u tokko illee hin jiru. Kaafonis akka kaafadhuuf warri hayyama qaban kan boordiin filannoo isaan beeku jechuudha. Amma boordiin filannoo adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaadhaan durfamu beeka. Garuu Abiyyi adda bilisummaa Oromoo hiiltan sharaatan uummate qaba. Obbotoleerraa dabaafaa jechuudha. Isaan kanatu maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhufa jechuudha. Kaafollee akka ta'u taate beekamtii kennineef namni filannoo ati wajjin odoo Abiyyi wajjin filannoon dorgomiin Abiyyi mootummaadha jettee beekamtii kennuuf hin dandeettu. Nama wajjin filannoon dorgomiin nama filannoo keessaa dhiitee si baasee waajjira kee cufee miseensa kee jumlaan hidhee kan ajjeesee kaamman irratti jumlaan sirraa guure kana mootummaadha jettee beekamtii kennitee fi waliigaltee biyyoolessaas wajjin geggeessuu hin dandeettu. Inni si hayyamu jechuudha. Atis beekamtii kennuuf hin dandeettu jechuudha. Balbalti cufaadha jechuudha. Kanaaf qaamni waliigaltee biyyoolessaa geggeessuuf dhaabbatu kun qaamni walabaa kun yaamicha affeerraa jaarmoota siyaasaa biyyattii orjiinaala isa dhugaasan yaamicha godhee fi dhiyaatanii waliigalteen xarabbeezaa irratti taa'amee akkasitti waliigalteen biyyoolessaa walii wajjin geggeeffamaa jechuudha. Malee
akka biltsiginnaan barbaaddutti olaantummaa biltsiginnaatiin abbaa barbaaddu ariitee kaafuu forjidii dalagattee adda bilisummaa Oromoo forjidii tolfattee duraanuu lafa qabdi hojjattee kana fiddee naashinaal diyaaloogii jettu taate ammallee shira hamatu jira nageenyaa fi tasgabbiin waaraan biyya Itoophiyaa sanarratti dhufuu hin danda'u jechuudha. Mootummaan kun nageenya waaraa itti fufiinsa qabu biyyattii sanarratti fiduuf qophiidhaa miti jechuudha. Biyya san keessatti tasgabbiin siyaasaa tasgabbiin nageenya dhabu akka dhufuuf mootummaan kun ammallee balbalti isaa cufaadha jechuudha. Mootummaan kun ammallee mootummaa shiraan deemu jechuudha. Mootummaan Abiy mootummaa Minilik sadaffaadhaan durfamu mootummaa shira gurguddaa baatee deemu keessattuu Oromoo balleessuudhaaf Oromoo irratti xiyyeeffatee kan hojjechaa fi dalagaadhaa jiruudha jechuudha. Yeroo kana jennu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hoo bifa kamiin affeerama akkamitti achi keessatti hirmaata biltsiginnaan yookaan badhaadhinni adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo waboo affeeruudhaaf qophiidha. Waboon hoo waliigaltee biyyoolessaa kana fudhachuudhaaf qophiidha. Waraana bilisummaa Oromooti yoo waliin galle uummata Oromooti walii galuu dandeetta. Waliigaltee biyyoolessaa hayyoonni Oromoo keessa hin jirre waliigaltee biyyoolessaa jechuu dandeenya. Waliigaltee biyyoolessaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jirre waliigaltee biyyoolessaa ta'uu danda'a. Biyyattii Itoophiyaa saniif nagayaa waaraa fiduu danda'a. Yoo homaa Oromoon hin fiddu hin geggeessina kan jedhan taate hin geggeessan. Garuu tuffii uummata Oromootiif qaban ka agarsiisan jechuudha. Uummanni Oromoo sabni Oromoo wama takka fiduu hin danda'u waan takka godhuu hin danda'u humnas dandeettis beekumsas hin qabu jedhee nafxanyichi si tuffatee si tufee jira jechuudha. Kana sirriitti beeku Oromoo. Amma warri TPLF jaalatee osoo hin ta'in Abiyyi dirqamee harka duubatti micciiranii kabalaadhaan akka inni waliigaltee biyyoolessaa godhu goosisan akka inni lola dhaabu goosisan. Itti fufa ammallee jirti maqalee qabannaan teembee seenan hin deebi'an ammallee akkasuma haga waggaa meeqaa lolli kun hin dhaabatu ima deema lolli jechuudha. Kanaafuu Abiyyi harka kennee jira jechuudha. Itoophiyaan Abiyyi mo'amtee jirti jechuudha. Gabaabumatti Itoophiyaan Abiyyi faanfatu sun mo'amtee jirti jechuudha. Laal injifannee jirra moonee jirra barbadeessinee jirra dhabamsiisnee jirra jechaa ture Abiyyi. Har'a ammoo lola dhaabnee jirra yeroo jettu Itoophiyaan Abiyyi sun TPLF injifachuu dadhabdee harka kennatee Itoophiyaan Abiyyi sun lola dhaabdee jechuudha. Gabaabumatti takka irra dibaa hin barbaachisu irra dibuun hin barbaachisu dhugaa walitti himaa adeemnaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti waan jechuu barbaadu waliigaltee biyyoolessaa geggeeffamuuf deemu kana keessatti Oromoo miidhaa hamaa fi miidhaa cimatu akka irra gahu toonatti mul'ata jechuudha. Walumaan kan agarru ta'a. I think kan kaabofaa hayyoota Oromoo dhugumatti waliigaltee biyyoolessaa san keessatti hirmaachisanii hayyoonni Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoo waboo kophatti dhiisanii waliigaltee biyyoolessaa kana keessa seenanii marii ni geggeessanii marii waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jirre. Laala kanallee na qabadda. Oromoo jidduutti rakkoo guddatu dhalachuuf deema waa'ee waliigaltee biyyoolessaa ma jedhamu kana irratti jechuudha. Abiyyi uqqina waraana bilisummaa Oromootiif beekamtii kenne waraanni bilisummaa Oromoo aangoo isaan malu gaafii uummata inni gaafachaa fi qabsaa'aa fi jiru sun deebii argatee qa'ee naannoo bulchuu qaba jedhu bulchee haqa qabatee Tigreelleen bara naannoo qabattee bilisumsitti maraa bulchaa jirti qa'ee sirriitti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bulchuu qaba. Kanaafiyyuu biltsiginnaan akka biltsiginnaatti biyya keessatti mootummaa ta'e itti fufa ka jedhuuf baay'ee waan komplikeetii ta'ee fi waan rakkisaa tokkotu uumamuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa ayitiin kana fakkaata mootummaan kun mootummaa yakka gurguddaa dalage warri waliigaltee biyyoolessaa gaggeessuudhaaf iyyuu warri yakkoota dalagaa seeratti dhiyaachuu qaban yakkoota gurguddoo warri kasaaraa siyaasaa biyyattii tanatti keessatti fide qaama TPLF irraallee haa ta'u qaama mootummaa federaalaa irraallee haa ta'u seeratti dhiyaachuu qaban aangoos gadhiisuu qaban jechuudha. Guutumaan guututti qaama siviilitu walitti dhufee waliigaltee biyyoolessaa geggeessaa jechuudha. Kanaaf wal qabatee wannan jechuu barbaade tokko maalidha? Waa'ee OPDOti. Egaa kan hundi kenna akkuma beeknu OPDO PP jechuun ergamtoota ilmaan Oromoodhaa
sirna Minilikii fi sirna Tigiree jalatti nu gabroomsaa warra ture jechuudha. Akkuma beekamu qabsoon uummanni Oromoodhaa jaarraa cinaa oliif geggeessaa ture mirga abbaa biyyummaadhaa mirga hiree mataa ofii murteeffachuu hanga futtoqanii riippaabilika taanee of dandeenyee biyya keenya irratti qe'ee keenya irratti lafa keenya irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uu qabna. Ofiin of bulchuu qabna hiree mataa keenyaa ofii murteeffachuu qabna jedhanii qabsoo eegalan gootonni Oromoodhaa jechuudha. Seenaa Maccaaftuu Lamaa irraa eegalii fincila qotee bultoota Baalee irraa eegaliitii qabsoo waraanni bilisummaa adda bilisummaa Oromoo geggeessaas tures qabsoo jaarraan faan waaqoo guutuu faan taddasa birruu faan geggeessaa turan hundi isaa jechuudha. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa yookaan ammoo tinuu qabsoo gartee hiree mataa ofii murteeffachuuti jechuudha. Egaa qabsoo hiree mataa ofii murteeffachuudha fi ofiin of bulchuu kana uummanni Oromoodhaa bifa gootummaa qabuun bifa tokkummaa qabuun wareegama qaqqaalii kaffaluudhaan hanga wareegama lubbuu kaffaluudhaan lafeetti caccabsanii dhiiga isaaniitti dhangalaasuudhaan wareegamni gurguddaan qabsoo kanatti kafalamaa ture kafalamaas jira jechuudha. Garuu qabsoon Oromoodhaa diinota kaabarraa dhufan TPLF fi Tigiree Amaaraa asitti ol darbuudhaan jechuudha. Oromoo irratti ol darbuudhaan Oromoo gabroomsichaa ture jechuudha. Garuu qabsoo Oromoo bilisummaadhaaf kalaa ture fincilaa barattootaa keessatti isaa ta'uuti bara 91 isaa ta'uuti bara 2018 isaa ta'uuti. Qabsoon Oromoodhaa ilmaan diinota sameen yookaan warra kibbarraa dhufaniin osoo kaabarraa dhufaniin osoo hin taane Tigraay yookaan warra Amaaraatiin osoo hin taane bara darbanis sirnoota Minilik keessas ilmaanuma Oromootiin qabsoon Oromoodhaa gufachaa fi butamaa duubatti deebi'aa fi bacancaraa ture jechuudha. Kakana bacancarsaa ture ilmaanuma Oromooti jechuudha. Ilmaan Oromoo hangaftichi qabsoo sabaa Oromoodhaa dura dhaabbatee uummanni Oromoodhaa akka sirna gita bittaa Habashaa yookaan sirna nafxanyaa sirna Minilik jalatti kufu godhe goobana daaceti jechuudha. Goobanni daacee yeroo mootummaa Minilik turetti jechuudha. Akkuma Abiyyi kana nama aangoo guddaa qabu nama gartee biyyattii sanirratti waan hedduu uumuu fi waan hedduu gochuu danda'uu fi saba isaa fayyaduu keessattis gama sabaa isaa goree innis eenyummaa isaatiin boonee mataa ol qabatee qa'ee Oromoo akka abbaa lafaa akka biyyaa ta'uuf carraa fi hiree guddaa qabaachaa ture jechuudha. Garuu inni gara saba isaa goruu dhiisee saba isaatiif diina ta'ee saba Oromoo Minilikiif bitamuu dide irratti miidhaa gurguddaa geessaa uummata Oromoodhaa jumlaan fuudhee Minilikitti nu as rakkabee nu kenne jechuudha. Minilikis achi booda goobana daacee matamasaa namni har'a saba isaa kan akkana gochaa jiru alallee burnaan dhiisu jedhuun isallee nyaatee ajjeese jechuudha. Achi boodas kaa seenaan Minilikii fi seenaan Abiyoot Kaasaayee xiqqoo waan irratti falkaatu jira jechuudha. Akkuma beekamu qabsoo birmadummaa qeerroon Oromoodhaa wareegama qaqqaalii kaffalaa godheen qabsoon Oromoodhaa as geette jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoon geggeessaa ture tokkummaadhaan geggeessaa ture qabsoo cululuqtuu qabsoo injifannoo gurguddoo qabsoo tarsiimoo masakamte qabsoo imaammata gaarii qabduu fi uummata Oromoo kaabaa kibbatti baadiyyaatti kallattii afraniin walitti qabdee bifa seenaa Itoophiyaatii miti Afrikaa keessatti dhagaameen beenen tokkummaadhaan uummanni ka'ee qabsaa'ee sirna Ihaadig ofirraa kuffise. Sirna Ihaadig olaantummaadhaan kan hoogganaa ture qaama TPLF kan kaabarraa dhufe jechuudha. Kana yeroo jennu qaamuma kaabarraa dhufetu Oromoo tana yeroo irraa yerootti walitti darbaa deema jechuudha. Egaa akkas egaa sirna dargiin sirna Ihaadig kan irra ture san ofirraa foqqolchinee kuffisne booda ammoo uummanni Oromoodhaa amanee diinatti aangoo kenne jechuudha. Odoon beekin odoon hubatiin aangootti kenne Abiyyi Ahmad akkuma Minilik goobana daacee godhe jechuudha. Har'a naafxanyoonni isa wajjin ta'uudhaan illiitiin Amaaraa Abiyyi wajjin ta'uudhaan isa ergachaa saba Oromoo irratti miidhama akkana jedhamne miidhama gurguddaa irra geessuudhaan qabsoo demokraatoo Oromoodhaa qarqara gubbaa gahe. Oromoon mirga abbaa biyyummaa falmatee san wareegama qaqqaalii kafaleessaniif firii argatee ifatti bahuudhaaf yookiin hiree mataa ofii murteeffachuu fi ofiif bulchuu fi gaaffiiwwan gurguddoo bu'uura ta'an gaafatee argachuudhaaf qaccee gubbaa gahee Oromoon biyya Itoophiyaa san dimokiraatessuudhaaf jalqabbii jalqabe kan qabsoo Oromoodhaa fuudhee nafxanyatti akkuma goobanni daacee fuudhee Minilikitti kenne har'allee Daani'el Kibratii fi
nafxanyootatti qabsoo Oromootii fi injifannoo Oromoo ilmaan Oromoo jumlaadhaan fuudhee kan ilmaan Minilik itti nu gurgurate Abiyoot Kaasaayee Minilik sadaffaa Abiyyi Ahmad jechuudha. Kun dhugaa dirree gubbaa jiru kan waan takka walii sobne jechuudha. Qabsoo kana fuudhee achitti kennuu irratti akkuma beekamu hayyoota Oromoo, gootota Oromoo, jajjaboo, kan amanamoo, kan saba isaanii hin ganne, kan dantaa sabaa hin sharafne, kan gartee injifannoo sabaa, injifannoo uummata isaaniitii fi dargaggoota qeerroo Oromoo hunda waardiyyaa ta'anii abukaattoo ta'anii eegan amaanaa uummanni Oromoo itti kenne jabeessan kan akka Jawar Mammaffaa, Baqqalaa Garbaa fa'aa, kan akka gartee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa, kan akka Jaalabdii Raggaasaa fa'aa, kan akka gartee Hamzaa Booranaa fa'aa gootota hedduu har'a hidhaa keessa Abiyyi Ahmad kaa'e jechuudha. Har'a goototaa fi hooggantoota Oromoo hidhaa keessa kaa'u jechuun yookaan isaan hidhanii dararuu jechuun diinni guddaan Oromoodhaa fi diinni diina caalu Abiyyi Ahmadii fi nafxanyoota jechuudha. Jecha nafxanyootaatiin haa caaluun ajjeefame qaroo kennan dura ajjeesan jecha isaaniitii fi fedhii isaanii irratti hundaa'anii Jawaar Mahaammad qaroo sabaa gooticha kenna hoogganaa kenna abbaa qabsoo abbaa gaasa qabsoo Oromoo ka ta'e Jawaar Mahaammad fuudhanii mana hidhaa keessa kaa'an jechuudha. Qeerroon galata dhabee maqaa shoror keessatiin hidhamee reebamee mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefama. Akkuma Boorana keessatti argaa turre akkuma gartee Amanuel Wandimuu Dambidolloo addabaabaayii gubbatti ajjeesan akkuma gartee Naqamteetti leengadda dargaggoota Oromoodhaa hidhaa keessaa baasanii rashanan akkuma gartee abbaa kabbee kabbiitoo koomeedii jechuudha. Ilma keettu bosona jira jedhanii hidhaa keessaa baasanii ajjeesan akkuma gartee leengadda hayyoota Oromoo hooggantoota Oromoodhaa abbootii gadaa karrayyuu jumlaan ajjeesanii boolla takkatti awwaalan jechuudha. Sirni kun sirna duuggaa sanyii gocha yakka waraanaatii fi gocha hammeenya jibbiinsa summummaadhaan guutame ilmaan Oromoo irratti raawwachaa as ga'e raawwachaas jira jechuudha. Oromoon ammas sirna kana hiddaayyoo ka buqqisu taate malee yoo Oromoon tokkoomee ammas maaliif gaafa Tigree Maqaleetti galtu qeerroo Oromootu qabsa, uummata Oromootu qabsa. Sabni biraa akkuma fuggaramaaf jirra maal jedhanii lafa nagatti hirra ba'an malee wareegama qaalii taankii fi baankii warra hidhatee haga funyaanitti qabu dura dhaabbate qeerroo Oromootii fi saba Oromootii fi uummata Oromooti. Xiqqaa Oromoo, guddaa Oromoo, abbootii gadaa Oromoo, qonnaan bulaa Oromoodhaa, qarree shamarran hawwalii siqqee kana hundatu bakka tokkotti kutaa hunda keessa Oromoon wal gahee gabbahee falmatee sirna yaadik hiddaan buqqise jechuudha. Bakka silaa odaa hadaa diinaa buqqiseen odaa Oromoo dhaabuu qabalu ture hada madiinaa deebisee dhaabe Oromoon. Amma ammoo furmaata waaraa ummanni Oromoo argachuudhaaf akka arguu fi akka natti mul'atutti ummanni Oromoo ammas qabsoo dhoftu geggeessuu qaba. Never ever hayyuun fedhe abbaan fedhe dhufe sirni kunii fi mootummaan kun aga jiru ummanni Oromoodhaa nagaa argatee nagayaan bahee qotatee bocatee galee nagayaan ilmi isaa barnoota dhaqee baratee fi galee nagayaan gartee qe'ee sarratti abbaa lafa abbaa biyyaa ta'ee jiraata jedhee xiqqishullee yaadu parsantii takka yaaduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo ammas harka wal qabatee diaaspooraan Oromoodhaa harka wal qabatee saba keessan kanaaf falmaa sagalee ta'a isiniin jechuu barbaada jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin advokaasiitiin irratti dalaguu fi hojjechuudhaan sirni kun sirna yakkamaa fi yakka gurguddaa jaarrota darban keessa nurratti raawwatamiin jaarraa 21ffaa keessa nurratti raawwachaa jira ka jedhu mootummoota addunyaa hubachiisuudhaan gama dippiloomaasiin warri TPLF irra dhiibbaa mootummaa biyya irra geessuu danda'an tokko biyya keessa qabsoodhaan lammaffaa dhiibbaa diaaspooraan isaanii biyya alaa kana keessatti geggeessaa fi godhaa jirutu Abiyyiin sadarkaa kanaan gahuu danda'e dhimmi isaanii dhimma ajandaa guddaa ta'e jechuudha. Nuti saba miliyoona 60 taanee osoo jirru ajandaan saba miliyoona 5 ajandaa idil addunyaa ta'e jechuudha. Kana yeroo agarru nuti eessa jirra maalirra jira ka jedhu ammoo deebii kama isiniif dhiisu ta'a. Kanatti aansee dhumarratti wannan jechuu barbaadu tokko jiraate akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ilmaan Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa seenaa jabaa hojjettan seenaa guddaa hojjettan waan gaarii dalagdan keessattuu imbaasiin Ameerikaa jecha nageenya jedhu qubee saabaa qubee nafxanyaa qubee minilik qubee amaaraatiin barreessee ture jechuudha. Duula isin sooshaal miidiyaa irratti gootaniin imbaasiin Ameerikaa sirreeffama irra deebi'ee dhiifama gaafachuudhaan akka godhu gootan jechuudha. Kun injifannoo guddaadha. Har'a isin mootummaa Itoophiyaatii miti mootummaa Ameerikaa guddaa san irratti guddicha irratti dhiibbaa geessisuu dandeettan jechuudha. Humna qabdan of hin beeytan jechuudha. Leenci humna qaba. Garuu humna rabbi isaa kenne kana leenci
humna gam takka akka qabu hin beeku gaafa du'u beeka jedhan gaafa du'u jedhu odoo humna gara qabaadhee hin du'u ture fi hin jira jedhan leenci jechuudha. Tokkummaadhaan guyyaa kaleessaa duulli isin geggeessitan jijjiirama guddaadha fidee jira jechuudha. Amma an imbaasii Ameerikaa osoo hin taane ka galatoomfadhu irra baay'ee jalqaba irratti jechuudha. Imbaasiin Ameerikaa illee galatoomanii qeerroo Oromoo fi qarree Oromoodha. Fi warra sooshaal miidiyaa fayyadamtan sagaleen keessan lafan buune jechuudha. Amma kanarraa barnoota maal fudhattamee barnoota akka fudhatta hagam takka akka tokkummaa qabdu hagam takka akka ati jabaa taate hagam takka akka tokkummaadhaan yoo sagalee walii taate jijjiirama fiduu dandeettu of gamaggami of laali. Lammata duulli tiwutaraa yeroo gaggeeffamu namni tiwutara qabne baradha. Akkuma harri imbaasiin Ameerikaa yeroo hatattamatti yeroo gabaabaa keessatti sirreeffama godhetti sagaleen kee mootummoota addunyaa biratti dhagahama jechuudha. Duulli tiwutaraa duula taphaatii miti. Duula taphaatii miti jechuudha. Duulli tiwutararra gaggeeffamu jechuudha. Kanaafuu duula tiwutaraanis itti milkaa'uudhaaf yeroo duulli tiwutaraa sagantaan duula tiwutaraa qophaa'u akkuma guyyaa kaleessatti hirmaachaa turte sanitti ammas daranuu tiwutara banachuudhaan warri feesbuuka kiyya daawwachaa jirtanii fi na agartan kun marti hundi keessan tiwutara banadha. Warri banachuu hin dandeenye isinii banna. Iimeela keessaniin nutti ergadha. Isinii banne isinii ergina. Akkaataatti ammallee duula tiwutara geggeessuu dandeettan hubannoo isinii kennuuf ni yaalla jechuudha. Isinis moor irratti baradhaa namoota gaafadhaa saayboota isin bira jiran. Kanaafuu nuti qabsoo keenya keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo dhoytuu gaggeessaa jira. Biyya keessaa nuti silmaan Oromoodhaa mana teennee qabsoo gaggeessuu dandeenya. Kaleessa mana teettanii qabsoo gaggeessitan. Mana teettanii intarneeta gubbaa teettanii qabsoo gaggeessitan. Qabsoo isin gaggeessitanii fi duulli isin gaggeessitan sun firii isaa yeroo gabaabaa keessatti agartanii jechuudha. Gama dippiloomaasii advookasii biyya alaatiinis yoo akkasitti tokkummaadhaan ka duula gaggeessinu taate itti milkoofna. Ni injifanna. Dhugaa fi haqni teenna numa baatii irra annaa isin jechuu barbaada. Hojii boonsaa hojjettanii galata dachaa qabsaa'ota Oromoo biraa fi saba Oromoo biraa qabdanii of galatoonfadhaa. Isinummaanuu hamilee ofii kennaa firii bu'aa duula keessanii fi qabsoo guyyaa kaleessaa mana teettanii gaggeessitan agartanii jirtanii jechuudha. Amma kakalee agartisan maal irraa hubatta? Waan irraa hubachuu qabda. Adada waan tokko gootee waan sani successful taatu itti milkooftu yeroo itti milkooftu isarraa immoo akkamitti wayyeessee dalaguu danda'a. Lakkaa mana taa'es qabsoo gaggeessuu hin danda'a. Qabsoo mana taa'ee gaggeessu kun saba uummata Oromoo hin fayyada. Afaan kiyya, duudhaa kiyya, aadaa kiyyaaf, seenaa kiyyaaf qabsoo guddaa mana keessa taa'ee gaggeesse. Qubee kiyyaaf sagalee ta'ee qubee kiyya sirreessifadhee afaan qubeetitiin imbaasii Ameerikaa harka duubatti micciiree qubee kiyyatti barreessifadhe. Lakka dandeettii akkanaa qaba. Ga'umsaa gara ga'uu qaba. Ka jedhu hubattee ammas pilaan B ka itti aanutti moor dalaguudhaaf gama tiwutaraatiin isaa ta'uutii duula diinni nurratti ofirraa qolachuu keessatti gahee fi shoora olaanaa fi shoora guddaa taphachuu dandeetta jechuudha. Kana wal hubachiisuun dirqama kennaa jechuudha. Kanaaf erga kanaa kana jedhee hayyoonni kenna dhugaa dubbachuudhaaf hayyoota kenna yeroo gabaabaa keessatti ni bahu jedhee abdii qaba. Yeroo hiikaman hayyoonni kenna kun hidhaarraa yeroo bahan kana ummanni Oromoo xiyyeeffannoo akkamii kennuufi qaba akka sabatti. Mootummaa kanarra abdiin eegina. Hayyoonni kenna hoo agam takka nageenya isaanii eeguudhaaf isaan qophii ka jedhutu naachisaa jira jechuudha. Yeroo hayyoonni Oromoodhaa achi bahan eeydonni isaanii ka duraan akkasumatti deebi'anii fi meeshaan waraana ka galmaa'ee tures karraa fudhatame deebifamee fi hayyoonni Oromoodhaa eeydoo gaarii argatanii bakka kaleessa turan sanitti deebi'anii ammas aga mootummaan kun osoo jiru waa'ee dhimma dantaa siyaasa biyya san keessa jiru dantaa siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa akka durii sanitti dubbachuu haasa'u ummata isaanii ijaaruu saba isaanii keessa deemanii bilisaan socho'uu ka jedhuu fi waliigaltee biyyoolessaa keessatti sadarkaa akkamiirratti hirmaachuu danda'an ka jedhutu xiqqoo yaaddoo na keessatti uume. Wanni guddaan hayyoota kennaa hooggantoota kennaa rabbiin ilaa keessaa bilisaan haa nu baasu. Badiin isaan dalagan tokko illee hin jiru. Badiin isaan hojjetan tokko illee hin jiru. Dharaan sobaan kijibaan
hidhaman jechuudha. Fedhii fi hawwii murnaa yookaan garee nafxanyaa tokko illiitii tokko guutuudhaaf hayyoonni keenya hidhamanii hayyoonni keenya furmaata nageenya furmaata dimokiraasii waaraa ummata Oromoo qofaaf osoo hin taane sabab sablammii fi ummata Afrikaatiif akka ta'an diinnis alagaanis firris akka gaariitti bareechee hubatee adda baasee jira jechuudha. Hayyoonni Oromoodhaa yeroo irraa yerootti nagaa labsaa turan lolli hin barbaachisu lola dhaabaa rakkina siyaasa Itoophiyaa keessa jiru san afaan qawweetiin osoo hin taane mariidhaan haa furamu jedhanii irra deddeebi'anii gaafachuudhaan yakkamanii mana hidhaa seenan jechuudha. Akkuma kun distaaginaan hundeen gadda nagaa lola dhaabaa kun distaaginaan nageenya amma waa'ee distaaginaas biratti afaan keessa afaanuma keessa na dhufe distaaginaan nageenya labse nageenya labsuun isaa sun yakka ta'ee TV nafxanyoota gubbatti dhiibbaan doorsisni adda addaa caasaa mootummaa dandanatti itti godhame caasaa nageenya mootummaa itti godhame akka dhiifama gaafatu taasifame jechuudha. Har'a garuu jechi isaa sun jechi inni jedhe sun akka TPLF injifatanii kana booda irraan hin dandeenye arganii beekanii hubatanii lola dhaabanii har'a garuu distaaginaan warroota mootummaan Itoophiyaa distaagina masa dhiifama gaafachuu qaba. Warri kaleessa isa dhiifama boochisanii dhiifama gaafatan boohanii distaaginaan dhiifama gaafachuu qaban. Yoo dhugatti biyya san keessa namummaan yookaan namoonni ka jiraatu taate jechuudha. Distaaginallee dhufeetuma osoo du'e har'a sii dadhaabataa baay'isooyi. Hin ajjeesanii inni maaliif akka saba keenyatti miti namni tokko kaayoo qabaachuu qabda kaayoo fi jennoo qabaatte kaayoo sanii fi akka sanii fi ni duuta wareegama lubbuu qaalii kafalte jechuudha. Har'a distaaginaan osoo inni nagaa san labsee achiin mootummaan hin ajjeesu silaa osoo ajjeesellee mootummaan ajjeese jedhanii alattannata isaa fudhata responsibilitii hin ajjeesu dhimma doorsisan malee namni tokko shi doorsee jechuun si ajjeese jechuu miti. Kanaaf seeraa qabsoo biyya isaanii keessatti qabsoo doorsiin akkasii waan isa mudatee hin beekneef sodaatee dhufee dhiifama gaafate. Odoo garuu guyyaa san isa ajjeesan taate distaaginaa silaa siidatu biyya Itoophiyaa sanarratti dhaabbataaf. Garuu dhufee maal tuqe malee dhiifama gaafate. Dhiifama gaafatee maal tuqe malee dhiifama gaafachuudhaan hin mallee jechuudha. Wanni isa dhiifama gaafachiisu hin jiru. Lola dhaabaa nagaa buusaa jechuun yakkaa miti. Yakka shorokkeessummaa miti. Yakka tokkollee miti. Amma mootummaan kun jecha inni jedhe san hojiirra oolchuudhaaf lola dhaabee jira jedhe mootummaan. Lola dhaabee. Kanaafuu ambaasaddaroonni kenna hayyootan kenna hooggantoonni kennas nageenya labsaa turan. Namni nageenya labsu biyya Itoophiyaa keessatti yakka ni yakkamtaa ni hidhamtaa maqaa intala sitti maxxansa shanee juuntaa yookaan ammoo tinuu shororkeessaa targaa injirisitti maxxansaniituma mana hidhatti darbanii jechuudha. Biyyi akkasii fi sun ammoo biyya taatee akka itti fufuu hin dandeenye hayyoonni keenya itti himaa turan. Yoo Itoophiyaan akka amma biyyifaan itti deeman kanatti deemti hayyoota Oromoo hiitee kaan ajjeestaa calufaa ajjeesaa ammallee kaan gudeeda qabeenya nama mancaasaa diinagdee biyyattii diigaa yoo ka deemamu taate biyyi tun akka biyyatti itti fufuu hin dandeettu nagaa argattee akka biyyatti deemuu hin dandeettu nagaa argattee buluu hin dandeettu harka tokko jechuudha. Rakkina diinagdee rakkoo siyaasaa hawaasummaa dippiloomaasii kasaaraan siyaasaa kana hin jedhamne walumaa galatti sirra ga'a kun ammoo gaaga'ama lubbuu miskiinanii hedduu gaaga'a jireenya lubbuu namaa galaafata jireenya lubbuu namoota hedduu galaafata lola biyya san keessatti kaasaa waldhabdee siyaasatu uumamaa qala'insi jireenyatu uumamaa buqqa'iinsa kanan jedhamnutu biyya san keessatti dhufa kasaaraa kanan jedhamnutu sun mudata dhiisaa dhaaba biyyi tun akka duraan sanitti akka zamana Minilik akka zamana Dargii zamana Ihaadeeg sanittu olaantummaadhaan biyya paartiin jaarmiin siyaasaa tokkoo fi murni gareen illiitiin nafxanyaa tokko bulchuu danda'u miti dhaaba dhiisaa jedhanii kadhachaa turan. Har'a garuu arganii dhugaa san arganii harka kennate jechuun mootummaa Itoophiyaa harka kennate jechuun akka gaafa eegalee san maaliif ittiin fufiin itti milkaa'uu dide. Garuu inni yaale humna danda'uu fi humna qabu hunda mallaqa biyyattiin qabdu bajata cufa itti fixee kaaznaa biyyattii qullaa godhee abiyyi. Doolaarri Ameerikaa dhaabatee doolaarri Awurooppaa dhaabatee qaala'insi jireenyaa samii seenee waraana biyyattii keessatti labsee miskiina ijoollee xixiqqoo meeqa kun gudeedamee kun du'ee kun ajjeefamee kun qabeenyi meeqa manca'ee hospitaalonni jettaa indistiriin biyyattiin qabdu kaampaniileen gurguddaa nagam ga'u wanti biiliyoona doolaara meeqatti lakkaamu Itoophiyaan wooxii qaate Itoophiyaa waggaa 30 duubatti deebitee jirti kana na amana waggaa 30 duubatti deebinee jirra ganaa zeeroo jennee bakka dheengadda gaafa Jawaar Faanii dhaman irra turre san diinagdeedhaan illee siyaasan Itoophiyaan achi deebi'uudhaaf
mootummaa ana jedhe ka dimokiraatawaa fedhe osoo dhufe waggaa 20 wooti xiqqaate 20 haga 30 mootummaa kun biyya san achitti deebisuuf Tigraay hin jiru qe'een Tigraay hin jiru naannoon Amaaraa akkas hin jiru birri biliyoona meeqa industirii kaampanii meeqatu kasaara jira mallaqni kaasnaan biyyattii keessa hin jiru kanaaf har'a mootummaan xabbashee waan godhu dhabee daasbooraa biyya alaa jira kadhate amma hisaaba dalagaa kaalkuleeshinii ufuma keessanii abiyyi daasbooraa miliyoona tokko yaane biyyatti akka galaniif yeroo biyyatti galan daasbooraa miliyoona tokko xayyaara Itoophiyaa malee akka muranne ajaje xayyaara Itoophiyaadhaaf galiin galaa jechuudha xayyaara kaampanii mootummaatii kaampanii mootummaa kanaaf doolaarri gala jechuudha namni miliyoona tokko fakkeenyaaf dhaqaaf gala Ameerikaaf Kanaadaa Awurooppaa irraa qarshii doolaara 1,000 keessa murata namni tokko doolaara 1,000 miliyoona tokko baay'istu biliyoona takka dhaqa jechuudha doolaara biliyoona takka jechuun mallaqa guddaa mallaqa akka malee guddaati biri mallaqa Itoophiyaatti hojii jiru gara biliyoona 70 yooyiti biri mallaqa Itoophiyaatti jechuudha namni kun ammallee qarshii 1,000 xayyaaraan yoo murate yoo xiqqaate jechuudha qarshii 1,000 xayyaaraan yoo murate inni itti aanu ammoo ammallee namni kun maatii qaba biyya Itoophiyaa irraa doolaara 5,000 keessatti qabatee deema doolaara osoo hin sharafin Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaatti sharafata jechuudha sharafa alaa argata mallaqni annasii fuudhee deema kun hundi achi tafa jechuudha nama tokkorraa yoo xiqqaate doolaara 5,000 argataa jechuudha kaalkuleeshinii nafxanyoonni deemtu lana doolaara 5,000 yoo ka jennu taate nama miliyoona tokkorraa Itoophiyaan biliyoona 5 argatti jechuudha waan mallaqa abbaa hin gaddabu hagaadhaan mallasfaan waggaa 10 itti faajanii boondii jinnii maarree itti bitan kana jechuudha amma doolaara biliyoona 5 abiyyi argachuudhaaf nama miliyoona tokko 5,000 xiqqaati tikeettaa fi wacii isaa hojii 5,000 caalaati xalam tokko maatii qabdaa waan adda addaa qabattee deemtaa achitti bashannanu jira waan meeqa jira doolaara kiisa qullaa macha hin deemtu biyya kanarra okay namoota kana keessa miliyoona tokko keessa abiyyi meeqa argata namana hoo xiqqaati miliyoona takka keessa nama 100 takka yoo argate guddaa namni 100 doolaara 5,000 yoo baaseef abiyyiif gara birrii biliyoona namni 5,000 dhufu kaalkuleeshinii diloo qabnes maallaqa guddaa argata abiyyi kanaaf daasbooraan Oromoo sa'a kanatti galee abiyyiif yookaan mootummaa kana akka inni deebi'ee ilmaan Oromoo fixu gochuu irra odoo mallaqa irra xayyaaratti yaabbattee biyya dheetu san mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itti jabeessite anaaf waan guddaa saba keetiif illee waan guddaa siifis waan guddaadha mallaqa xayyaara kennitee kafaltee Itoophiyaa dheetti bashannantu san waraana bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf yoo wacii goote yoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii goote qabsoo guddaa geggeessite wareegama guddaa kaffalte saba keetii fi ofiifis ofii keetis obboleessa kee maatii kee fayyaddee jechuudha gabaabumatti jechuudha kanaaf daasbooraan Oromoo hin deeman jedhee yaadu ilmaan naftanyaa ammoo Tigreen hin deemtu Oromoon hin deemtu naftanyoonni hin deemanii naftanyoonni deeman ammoo kun dalagaa qabaa boqonnaadhaaf namoonni muraasni hin deeman garuu as biratti wanni ani irraanfadhe tokko jira WHO beekanii miti WHO World Organization Health jechuun bara haarawa gaddeemu kana Tigreen bakka maraa nama qabaachuun barbaade qaba lubbuu keessan dhabuu caalaa tikeetta keessan dhabuu caalaa tikeetta keessan kaansilii godha jedhalla dhagaa isinitti maa jira kana ka jedheenudha WHO dha jechuudha WHO'n vaakeshinii bara haaraa abiyyi ummata Itoophiyaa yaame akka hin deemne dhoggee jira fakkeenya Jarmanii fudhadha Jarman gaafa ji'a kana guyyaa 28 irraa eegalee lammiin Jarmanii marfee diratee lilmee diratee qabu Jarmanii keessaa bahuu hin danda'u ziyaaraa biyya takka dhaquu hin danda'u vaayirasii omikroonii kana sodaatanii filaayitiin takka akka hin deemne lammii isaanii dhoggan lammiin fedhe biyya kanarraa yeroo deemu hin danda'a si dhogguu hin danda'an gaafa biyya kana deebitu mana keetti galuu hin dandeettu
hoteelli biyya kanaan beetanii qaqqaalidhaa birrii qarshii harkatti qarshii dhibba fa'iin bultaa torban lamaaf kwarantiinii seenta. Ka mootummaa